1.12 scope of chemistry babal'ina chemistry jechuudha. Activity 1.2 yeroo laallu students form groups of 3 or 4, discuss the following questions and present your discussion point to the class. Maal jedhaa gruuppii 3 yookiin 4 uumuudhaan gaaffii kana gadi irratti waliin discuss godhaa jedha. Isarratti discuss gootanis kilaasii keessan keessatti present godhaadha. Gaaffii tokkoffaan how do you clean your clothes when it is get dirty, the dishes after eating meal and your hand. Maal jedhaa akkamitti kan isin qulqulleessitanii jedha yeroo wayyaan keessan yookiin uffanni keessan yeroo xuraa'u akkamitti kan isin qulqulleessitanii jedha. Akkasumallee nyaata yeroo nyaattan isarratti nyaattan sun akkamitti kan isin qulqulleessitanii jedha. Akkasumas harka keessan akkamitti kan isin qulqulleessitanii jedha. Egaa kun gaaffii isinitti ta'uu qabu maaliif jireenya keessan keessatti guyyaa guyyaadhaan raawwachaati ooltu jechuudha. 3 fi isaa olillee ta'uu danda'a kan isin raawwattan jechuudha gocha kana. Kanaafuu gaaffii isinitti ta'uu qabu jechuudha. Gaaffii lammaffaan how does the butcher in your town measure the weight of beef before selling it? Maal jedhaa kunis gaaffii isinitti ta'uu qabu naannoo keessan keessatti ni agartu jechuudha. Mana foonii tokko keessatti jechuudha. Yeroo foon gurguramu maal godhu otoo isinitti hin gurguriin dura maal godhu jechuudha. Gaaffii sadaffaan do you know how the clothes and the shoes you wear, the type of automobiles, the different medicine you take when you are ill, and the glasses in the windows of your house are made? Maal jedhaa uffata nuti uffannu akkasumallee caammaa nuti keewwannu gosoonni automobilii qorichoota nuti fudhannu jechuudha yeroo nu dhukkubu qorichoota nuti fudhannu akkasumallee fuullee foddaa irratti argaman isaan kun maalirraa akka hojjetaman yookiin immoo akkamitti akka hojjetaman ni beektaa jedha. Egaa isaan kun hundi isaanii jechuudha piroosesii hedduu keessa darbuudhaan kan isaan hojjetaman warshaa keessatti jechuudha. Keemikaalota garaagaraa fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Gaaffii arfaffaan what happens to the food in your body after you eat it? Maal jedhaa qaama keenya keessatti nyaanni maal ta'aa jedha. Erga nyaata nyaannee booda nyaanni nuti nyaanne sun qaama keenya keessatti maal ta'aa jedha. Egaa kana baayoloojii keessatti digestive system keessatti gadi fageenyaan kan baratan ta'a jechuudha. Nyaanni nuti nyaanne sun kaarboohayidireetii ta'uu danda'a, pirootiinii ta'uu danda'a, liipidii ta'uu danda'a. Akkamitti erga garaa keenya keessa ga'ee booda jechuudha. Qaamota keenya hafan keessatti orgaanota. The study of modern chemistry has many branches but can generally be broken down into 5 main disciplines or area of study. Modern chemistry jechuudha branchii hedduudha qaba, dameewwan hedduudha qaba. Garuu nuti bakka 5tti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa physical chemistry. Physical chemistry. It is the study of microscopic property, atomic property, and the phenomena in chemical system. Physical chemistry jechuudha waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee microscopic property, atomic property, and the phenomena in chemical system. Waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Property microscopic, property atomic, akkasumallee taateewwan chemical system keessaa qorata jechuudha. A physical chemist may study such things as the rate of chemical reaction, the energy transfer that occurs in reaction, or the physical structure of matter at the molecular level. Physical chemistry gaafa jennu gaa nama waa'ee physical chemistry qoratu maal jennaani? Physical chemistry jennaan jechuudha. Physical chemistry immoo maal qorata? The rate of chemical reaction qorata. Akkasumallee energy transfer ta'u yeroo reactioniin tokko gaggeeffamu, yeroo wal nyaatiin tokko gaggeeffamu energy transfer ta'an ni qorata. Akkasumallee physical structure of matter at a molecular level qorata jechuudha. Kana jechuun structure materialota molecular level keessatti
istiraakcharii maateriyoolotaallee ni qorata jechuudha. Eenyu fiizikaal keemistiriin. Fiizikaal keemistiriin immoo nama waa'ee fiizikaal keemistirii qoratudha jechuudha. Inni lammaffaan organic chemistry. It is the study of substances containing carbon. Organic chemistry kan inni qoratu sabstaantota kaarboonii of keessaa qaban qorata jechuudha. Eenyu organic chemistry. Sabstaansonni kaarboonii of keessaa qaban eenyuun qoratamu? Organic chemistry'dhaan qoratamu jechuudha. Carbon is one of the most abundant elements on the earth and is capable of forming tremendously vast number of chemicals, over 20 million so far. Kaarbooniin jechuudha dachee irratti heddumminaan kan inni argamu jechuudha. Heddumminaan argamuun isaa kunis egaa keemikaalota lakkoofsaan baay'ee ta'an over 20 millions so far jedha. Baay'achuun isaa kunis egaa keemikaalota lakkoofsaan baay'ee ta'an akka uumaman taasiseera jechuudha. Miliyoona 20 ol keemikaala miliyoona 20 ol akka uumaman taasiseera baay'achuun kaarboonii jechuun. Keemikaalonni kaarboonii of keessaa qaban miliyoona 20 oltu ni jiru jechuudha. Most of the chemicals found in all living organisms are based on carbon. Egaa living organisms warreen lubbuu qabeeyyii jechuudha. Organizimoota lubbuu qabeeyyii jechuudha. Hundi isaan maal irratti kan isaan hundaa'an? Kaarboonii irratti kan isaan hundaa'an jechuudha. Sadaffaan immoo inorganic chemistry. It is the study of substances that are not primarily based on carbon. Inorganic chemistry jechuudha. Maali kan inni qoratu? Substansota kaarboonii of keessaa hin qabne qorata jechuudha. Substansonni kaarboonii of keessaa hin qabne eenyuun kan isaan qoratamanii? Inorganic chemistry'dha jechuudha. Inorganic chemistry'dhaan kan isaan qorataman. Eenyu? Substansonni kaarboonii of keessaa hin qabne jechuudha. Inorganic chemicals are commonly found in rock and minerals. Inorganic chemicaliin jechuudha kan isaan argaman eessa keessatti? Rookii fi mineraalii keessatti, dhagaa fi maal keessatti? Albuudota keessatti kan isaan argaman jechuudha. Inorganic chemicalsiin. One currently important area of inorganic chemistry deals with the design and property of materials involving in energy and information technology. Inorganic chemistry yeroo ammaa kanatti jechuudha waa'ee energy fi akkasumallee information technology qorata jechuudha. Akkamitti akka isaan design ta'an akkasumallee propertiiwwan maateriyaalootaa nu qorata jechuudha. Eenyu? Inorganic chemistry. Inni arfaffaa immoo analytical chemistry. It is a study of composition of matter. Analytical chemistry waa'ee maalti kan inni qoratu? Composition of matter, walitti makaminsa maateriyaalootaati jechuudha kan inni qoratu. It is focused on separating, identifying and quantifying chemicals in sample of matter. Analytical chemistry jechuudha kan inni irratti xiyyeeffate qoratu maateroon akkamitti kan isaan separate ta'an, akkamitti kan isaan identify ta'an, akkamitti kan isaan quantify ta'an kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Analytical chemistry. An analytical chemist may use complex instruments to analyze an unknown material in order to determine its various components. An analytical chemist jechuudha waa'ee maatarii sana baruudhaaf, maalummaa isaa baruudhaaf jechuudha complex instrumentii fayyadamuu danda'a jechuudha. Analytical chemistry. Analytical chemistry jechuudha analytical chemistry kan qoratudha jechuudha. Nama waa'ee analytical chemistry qoratudha jechuudha. Analytical
keemistii gaafa jennu. Inni shanaffaan biochemistry. Biochemistry. It is a study of chemical process that occurs in living things. It may cover anything from basic cellular process up to understanding disease state so that better treatment can be developed. Biochemistry jechuudha. Chemical processii living things keessatti gaggeeffaman jechuudha. Chemical processii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamanidha. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. Digestive system keenya keessatti jechuudha. Kana yeroo jennu garaa keenya keessatti chemical processii hedduutu gaggeeffamu. Isaan kan qoratu eenyudha? Biochemistryidha jechuudha. Akkasumallee biqiltuu keessatti fudhachuu dandeessu. Biqiltuuwwan keessatti warreen photosynthesis gaggeessan jechuudha. Isaan kun photosynthesis warreen gaggeessan biqiltoonni photosynthesis gaggeessan chemical process gaggeessu jechuudha. Isaan kana kan qoratu eenyudha? Biochemistryidha jechuudha. All of the aforementioned disciplines of chemistry are highly engaged in taking measurements, making observations, and using them to come to conclusions. Branchiiwwan chemistry amma shanan ilaalle keessatti jechuudha. Physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, biochemistry kana yeroo qorannu jechuudha. Maal gochuudha qabna? Seera scientific methodiitiin deemuudha qabna jechuudha. Qorannoo tokko yeroo gaggeessinu qorannoo tokko yeroo qorannu jechuudha. Maanni seera scientific methodiidhaan kan nuti qorannoo sana gaggeessinu. Seera scientific method immoo maal of keessaa qaba? Measurement, observation, dhumarratti immoo maanni conclusion of keessaa qaba jechuudha. Isaan kana hordofuudhaan kan nuti qorannoo tokko gaggeessinu. Qorannoo tokko kan gaggeessinu maal hordofneeti? Scientific method hordofneeti. Scientific methodin immoo isaan kam of keessaa qaba? Measurement, observation, akkasumallee conclusion of keessaa qaba jechuudha. Chemistry is about looking for patterns in the way substances behave because living and non-living things are made of matter. Chemistry affects all aspects of life and most natural events. Egaa chemistry'n walumaa galatti maal jennaani? Chemistry'n waa'ee lubbuu qabeeyyiis kan lubbuu qabanis ni qorata jechuudha. Egaa lubbuu qabeeyyii keessatti akkuma argitan biochemistry keessatti akkuma argitan akkamitti chemical processing lubbuu qabeeyyii keessatti kan gaggeeffamu kan jedhudha jechuudha. Akkuma dura fakkeenya isinii fudhadhe garaa keenya keessatti chemical processing hedduutu gaggeeffama. Isaanillee ni qorata jechuudha. Isaan qoratennaan immoo warreen lubbuu qabeeyyii keessaa qorateeti jira waan ta'eef kan lubbuu qabeeyyiis ni qorata jechuudha. Akkasumallee non-living things warreen ta'an kan akka organic chemistry, inorganic chemistry maqaa dha'uu dandeessu. Fakkeenyaaf waa'ee rookii fi mineraalii qoratee jira taanaan rookii fi mineraaliin non-living thingsidha. Kanaafuu chemistry'n jechuudha. Chemistry'n waa bal'aadha jechuudha kan inni qoratu. Karaa lubbuu qabeeyyiis karaa lubbuu dhabeeyyiis ni qorata jechuudha chemistry'n. The scope of chemistry can be extended to explaining the natural world, preparing people for career opportunity, and producing informed patriot citizens. The scope of chemistry including agriculture, medicine, food production, and building construction. Egaa scope of chemistry jechuudha. Baay'eedha kan isaan nu tajaajilan jechuudha. Agriculture keessatti, medicine, food production keessatti, building construction keessatti isaan kana keessatti hedduun tajaajila jechuudha. Akkuma fiigarii 1.2 irraa argitan agriculture qonna keessatti qorichoota adda addaa oomishuu irratti ijaarsota adda addaa irratti jechuudha. Isaan kana keessatti chemistry'n gahee qaba jechuudha. Gahee guddaadha kan inni taphatu. Asirratti akkuma argitan rookettiiwwan garaagaraa akkasumallee agriculture keessatti qorichoota
akka waan arama adda addaatiin hin nyaatamnellee qoricha kan oomishu eenyudha? Keemistiriidha. Yeroo nu dhukkubullee qoricha nuti fayyadamnu kan nu oomishu keemistiriidha. Soofaawwan garaagaraa oomishuudhaaf jechuudha. Akkasumallee saamunaawwan garaagaraa oomishuudhaaf kun akkuma argitan meeshaawwan asirratti argitan oomishu kan nu tajaajilu eenyudha? Keemistiriidha jechuudha. Itti aansuudhaan chemistry, however, is not only involved in providing useful substance in the area of development and technology, but it can also result in very dangerous substances that can negatively affect human beings' life and the environment. Example, fluorochlorohydrocarbon oxides of nitrogen, carbon and sulfur. Isaan kun jechuudha warreen miidhaa fidan jechuudha. Keemistiriin warreen faayidaa qaban qofa irratti miti jechuudha. Kan inni nu barsiisu. Warreen miidhaa nurraan gahanillee isaanillee kan nu barsiisudha. Kan nutti himudha jechuudha keemistiriin. Keemikaalota isaan qabna kan miidhaa fidan kan jedhu nu barsiisa jechuudha. Keemistiriin jechuudha. Itti aansuudhaan exercise 1.2 argina. Provide correct answer for the following question. Gaaffii tokkoffaan list down examples of chemicals or chemical products that are used in the following area. Asirratti agriculture, medicine, food production, building, construction. Isaan kana keessatti warreen tarreeffaman jechuudha. Example isaa barreessina jechuudha. Agriculture keessatti keemikaala nuti fayyadamnu, medicine keessatti keemikaala nuti fayyadamnu, food production keessatti illee keemikaala nuti fayyadamnu, building construction keessatti. Qonna keessatti maal nuti fayyadamnu, qorichoota nuti liqimsinu keessatti. Example tarreessaa jedha. Kan agriculture, kan medicine, kan food production, kan building construction, ijaarsota garaagaraa keessatti kan nuti fayyadamnu jechuudha keemikaalota. Fakkeenyota isaa tarreessaa nuun jedha. Fakkeenyota isaa yeroo tarreessinu kan agriculture yeroo ilaallu, agriculture keessatti keemikaalota nuti fayyadamnu, farmers use fertilizers, pesticides, herbicides, etc. to increase food productivity. Keemikaalota kana kan nuti fayyadamnu xaa'oo, qoricha aramaa isaan kana kan nuti fayyadamnu maaliifidha jechuudha? Caalatti akka oomisha nuuf kennaniif jechuudha. Biqiltoonniti oomishni sun caalatti akka oomisha nuuf kennuuf jechuudha. Keemikaalota kana kan nuti fayyadamnu. Food production keessatti immoo keemikaala nuti fayyadamnu maanni preservative chemicals warreen jedhaman jechuudha. Isaan kun immoo maaliifidha kan nu fayyadanii? Nyaanni akka hin babbanneef jechuudha. Yookiin immoo akka nyaanni akka hin mancaaneef jechuudha kan inni nu fayyadu keemikaalli kun. Inni taan immoo medicine keessattidha. Keemikaala medicine keessatti fayyadamnudha. Healthy professionals used different medicine for different diseases and disinfectant to prevent infection. Egaa infectionii garaagaraa irraa fayyuudhaaf maal goona? Qorichoota garaagaraati kan nuti fayyadamnu. Qorichoota gosa tokko miti jechuudha. Akkasuma kan nu oomishu eenyudha? Keemistiriidha jechuudha. Meedisinii keessatti keemistiriin gahee guddaa taphata jechuudha. Qorichoota adda addaa oomishuudhaaf. Qorichoota garaagaraatiif dhibee garaagaraatiif qorichoota garaagaraa oomisha jechuudha. Building construction. Building construction keessatti immoo by providing building resources such as glass, steel, and cement, chemistry helps in the construction of safer house and multiple story structure. Ijaarsa adda addaa keessatti jechuudha. Keemistiriin gahee guddaa taphata. Gilaasii, fuulleewwan garaagaraa akkasumallee sibiilawwan garaagaraa simmintoo oomishuudhaaf jechuudha.
keemistiriidha jechuudha. Ijaarsa garaagaraa yeroo jennu hadiida fudhachuu dandeessu. Hadiida tokko hojjechuudhaaf istiiliin ni barbaachisaa, sibiilli ni barbaachisaa, simmintoon ni barbaachisaa. Kan hojjechuudhaaf eenyudha? Keemistiriidha jechuudha. Keemistiriidha. Akkasuma gamoo fudhachuu dandeessu. Gilaasiiwwan garaagaraa kan oomishu eenyudha? Keemistiriidha. Simmintoo kan oomishu keemistiriidha. Isaan kana meeshaalee ijaarsaa kan oomishu eenyudha jechuudha? Keemistiriidha jechuudha. Kanaafuu keemistiriin bakka hedduutti kan inni nu tajaajilu, kan inni nu fayyadu jechuudha. Gaaffii lammaffaan search on the internet and write down some of the problems caused by dangerous chemicals affecting the environment. Maal barreessaa isiniin jedha? Keemikaalonni balaafamoon ni jiru. Naannoo keenya kan miidhaan jechuudha. Miidhaa isaan nurraan ga'an sun tarreessaa jedha. Eessarraa sarchii gochuun? Intarneetirraa sarchii gochuun keemikaalonni balaafamoon kun dhiibbaa yookiin miidhaa isaan nurraan gahan tarreessaa jedha. Miidhaa isaan nurraan gahan yoo ilaallu organ damage. Orgaanii keenya damage godhu jechuudha. Somba ta'uu danda'a, tiruu ta'uu danda'a, kalee ta'uu danda'a, onnee keenya ta'uu danda'a. Isaan kana orgaan keenya damage gochuu danda'u jechuudha. Weakening of the immune system. Immune systemiin keenya akka dadhabullee ni godhu jechuudha keemikaalonni. Immune system gaafa jennu seelii dhibee nurraa ittisu jechuudha. Seelii dhibee nurraa ittisu immune system jenna jechuudha. Development of allergies or asthma. Kunis rakkoo keemikaala nurraan ga'udha jechuudha. Effect on the mental, intellectual or physical development of children. Rakkoo mentalitii akkasumallee guddina daa'imaa irratti kan rakkoo fidanidha jechuudha. Isaan kun hundi isaanii miidhaa keemikaalonni balaafamoon nurraan gahanidha jechuudha. Warreen asirratti tarreeffaman kun jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo which of the problems you find in question 2 above are absorbed in your locality? Probleemota gaaffii lammaffaa irratti tarreessine jechuudha. Probleemota rakkoowwan gaaffii lammaffaa kana keessatti tarreessine naannoo keessan keessatti ni jiraa jedha. Rakkoowwan amma tarreessine gaaffii lammaffaa keessatti naannoo keessan keessa ni jiraa jedha. Jiraachuun ni mala, jiraachuu dhiisuus ni mala jechuudha. Yoo jiraate isaan tarreessaa isiniin jedha. Gaaffii arfaffaan immoo what do you think is the solution to the problems? Egaa gaaffii arfaffaan immoo probleemota tarreessaatii turre rakkoo isaan nurraan fidan jechuudha. Keemikaalonni furmaata isaa maayinii jedhee isin gaafata. Furmaanni isaa keemikaalota jiran sun of eeggannoodhaan itti fayyadamu, naannoo keenya qulqulleessuu jechuudha. Keemikaalota balaafamoo jiran jechuudha. Bakka jiran sana seeraan qulleessuudha jechuudha. Akkasumallee kan akka qoricha aramaa, kan akka xaa'oo isaan kana seeraan itti fayyadamuudha jechuudha. Daa'immanillee akka hin tuqne irraa fageessuudha jechuudha. Keemikaalota itti fayyadamnu kana jechuudha. Remember that you are an Ethiopian citizens and have a responsibility for protect the nation from the problems caused due the chemical substance. Egaa nuti dirqama qabna jechuudha. Akka lammiileen keenya keemikaalota kanaan hin miidhamne irraa eeguun yookiin isaan barsiisuun, keemikaalichi isaan miidhuusaa barsiisuun dirqama qabna jechuudha nuti lammii Itoophiyaa waan taaneef jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun 1.2 the relationship between chemistry and other natural sciences kan jedhu walitti deebina. Hagasitti nagaan naa turaan isiniin jedha.